Godina Harargee lixaa aanaa mi'eessoo araddaa daalachatti lola guyyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa jidduutti gaggeeffameen waraana mootummaarraa miidhaan dhaqqabuun himame. Lola guyyaa irraa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota addaa jidduutti waaree booda gaggeeffameen humnoota addaa irraa namoonni lama ajjeefamuu namni lolicha irratti hirmaate tokko himee jira. Lolli kunis guyyaa waaree booda sa'aatii 7 irraa hanga 8 walakkaatti itti fufee kan gaggeeffame yeroo ta'u araddaa daalachaa iddoo addaa Jimaa Jaarsoo bakka jaamutti ta'uu himan. Dabaluunis waraanni mootummaa 17 gahan lolicha irratti hirmaachuu kan ibse namni dubbifne kun isaan keessaa namoota 5 hin caalletu lolicha irraa deebi'ee jira. Humna addaa Oromiyaa keessaa kanneen waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefaman Konistaabil Taaddasaa Guyyoo Bunii namni jedhamu kan keessatti argamu ta'uu xalayaa eenyummaa waraana bilisummaa Oromoo irraa arganne ni mul'isa. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo meeshaalee waraanaa lama boojuu gabaasaa suuraan deeggaramee ni foomsee jira. Gama biraatiin erga dhiyeenya kana waraanni bilisummaa Oromoo aanuma mi'eessoo keessatti tarkaanfii milishoota irratti fudhatee booda haalli nageenya aanicha jiru garmalee hammaachuu jiraattonni himaniiti jiran. Jummata dabre aanaa mi'eessoo araddaa ittisa roorroo fi daalachaa jidduutti milishoota mootummaa sagantaa waraana bilisummaa Oromoo jechuun baate waraanni bilisummaa Oromoo dursee haxxee hidhuun afur ajjeesee tokko madeessuu jiraatan aanichaa tokko himee jira. Erga haleellaa waraana bilisummaa Oromootiin milishoonni afur ajjeefaman booda milishoonni fi poolisoonni aanicha keessatti uummata nagayaa reebuu hidhuu fi dararuu hammeessanii jiru. Keessattuu magaalaa Asaboot keessatti guyyaa irraa sa'aatii 11 booda namni tokkollee gabbahee daandiirra deemuu akka hin dandeenye taasifamaa jira. Haalli kunis kan eegalee erga waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhateen booda jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo torbee dabre keessa nama Mohammad Boolee jedhamu basaasaa mootummaa uummata naannichaa rakkisaa ture jechuun araddaa daalachaa keessatti tarkaanfii irratti fudhateen du'aan adabuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Harargee lixaa hambisaa seenaa BBS'tti himuun ni yaadatama. Akka jiraatan aanaa mi'eessoo dubbifne tokko himattu milishoonni fi poolisoonni dabballoota aanichaa waliin ta'uun uummata bobbaaf galaa dhorkaniiti jiran. Humnoonni kanneen dargaggeessa karaarratti argan reebichaan simatu. Kana malees guyyaa dheengaddaa dargaggoota cidharra turan magaalaa Asaboot keessaa walitti qabuun namoota 20 caalan magaalaa mi'eessootti hidhanii jiraachuullee himee jira.